Galchee guys galcheen biyya jira. Dubaay keessatti harki kan kun atti Maal taate? biyya Dubaay keessatti harki kan kun atti jite hojii irratti kun hojii afur ga'amuu nama tokko sagalee illee argachuu hin dandeenye. Kun akka agartu kan. Sorry. Bakka rakkoo hamaa keessa jira. Abshir obboleessa koo heerumaa fi ishee. Obboleessa koo Nama tokko illee argachuu hin dandeenye. Nama sagalee naaf ta'u bakka baay'ee dhiphadhee. maal taateeti mee natti himi? I'm sorry wallahi dhiifama ishee በጣም itti Abshir wannaati akkanatti hin boo'in baallaa. Miti bakka. Rakkadheera bakka haala hin taane keessa hin jiru. Kan hojii hojjedhu maashiniin harka kan qonatti kute bakka ji'a afur ga'eera sagalee tokkos waan tokko argachuu hin dandeenye bakka mana keessa na ta'anii na ukkaamsanii mana keessa taa'ee hin jira bakka nama tokko bukkee dhaqee nama sagalee naaf ta'u illee hin qabuun. Mee obsitii maal akka taate maal akkasii mudatee nutti himi? Isheen obboleessa koo Abshiraa keerumaa fi wallaahi. Ani beektaa ergan biyyaa ba'ee ji'a kudhanii mana nyaataan hojjechaa ture. Abshir bakka laal obboleessa koo oguu takka laal obsii rabbiin waa hunda keerumaa fida. Obsitii maal akka taate maal akkasii mudatee akkamitti akka biyyaa baatee erga baatee immoo maal akka taate nu himiyaa Abshir paarla. Eeshi bakka beektaa ji'a maskaramiittan biyya ji'a fulbaanaa jechuudha waggaan koo dhufaa jira. Yaa biyyaa ba'ee akkuma nama tokko hojjetee jijjiiramuuf dhufeetaniyyuu mana nyaataan hojjechaa ture beektaa. Dubaay? Dubaay nan jira bara. Tun mana nyaataa hojjedhu maashiniin foon daaku ana afaanis hin beeku beektaa warra Paakistaanii biraan hojjedhaa bakka akka barbaadanitti erguu sababa afaan hin beekneef bakka barbaadan na hojjechiisu. Achi maashinii foon daaku utuun qulqulleessuu harka kan koonatti qabeenya natti kute. Maashina foon daayitaati? Miti namni canan qulqulleessa beektaa utuun keessaa sibiila wayii baasuu sibiilichi keessaa naa ba'uu didee achi gaafa na ofirratti baneedhu harka kan koo qanxan natti goone natti kute. Achi nan iyyee gaafa ni jedhu poolisoonni illee dhufanii turanii ambulaansii dhufanii mana yaalaa na geessanii. Mana yaalaa sanatti immoo dhufanii yaada kan kun irraa fuudhanii akka kaasaa na barbaachisu akka kaasaa na kaffalamullee galmeessanii deemanii beektaa. Achi gaafa achi ba'ee jedhu immoo deddeebi'ee yaalamaa ture ji'a lamaaf wayii mana yaalaa irra ture. Achi san deddeebi'ee yaalamu sana immoo bakka namichi akka inni hin kasaasneef jedhee na sossobaafaa ture. Mootummaan immoo himatatti banee achi qaxxayee jira beektaa kaampaanicha himatatti banee ofiisaatiif adabate kan mootummaan. Ani immoo ganaa deemee kasasee eenyuuf hin jedhu bakka waanuma inni naaf kenne ilaalee yoo akkaataa miidhama kootti naaf kaffalee ganaa sababa namaaf hin qabne sababa afaan hin beekneef ganaa deddeebi'ee mana murtiitti bakka eenyuuf hin ta'uu sababa afaan hin beekneef. Tootiin akkas hin darbine harka gaddeebisishi obboleessa koo. Eshi bakka. Rakkachuus nan danda'a bakkaaf jedhee tan bakka inni maddu jedhee murteessee gaafa jedhu namichi isa dhiisee maal naan jedha beektaa. Anatoof miidha jedhiitiif naafarramii birrii siifan kaffalaa naan jedhe. Achi gaafa kana maal akkamitiin akkas jedhee siifarramanii jedheen. Isaan booda dhiisee ishii nama afaan beeku immoo waan maddoo walii gallaa waan itti barbaadde siifan godha naan jedhe. Ishii immoo jedhee nama maraan darba dabartaa ijoollota wayii argadhee gaafan jedhu ijoollee wayii dhufanii ijoollee lama wayii dhufanii turan ijoollee miti Oromoon keenya. Gaafa jarri dhufanuu mootummaan diraama 55 naqaxxee jira birrii baay'een qabu humna kootiin gargaaraa natta himatu waan fedhee naan jedhe. Eshi mana keessan miidhame fuudhee haadha manaan qabu umurii kanatti akkas ta'ee jira jireenyi koo ogummaashanii badiira. Sababa kana ta'eedhaa fi waa baay'ee na barbaachisa gaafan gara biyyatti galu jireenyi Itoophiyaa qaala'ee jira. Kana laaliitii hanganaa siif simachuus hin naqoon diraama 100 naa kenniin jedheen.
Lakki ani birree amma kana bakka fidee sii kennu sin qabu naan jedhee bakka jaraani deebi'aa guyyaa biraa ta'uuf naa deegalchee gaafa kana afaanin beeku naan see bakka waraqaa wayii barreessee fidee beektaa Arabiffaaf ama Ingiliffaan kan barreeffame. Gaafa ni barreessee fidee farramii naan jedhan gaafa farramuuf jedhee footoo gaafa laalu ofii kootiin of miidhee kaampaaniin kun waan na godhe hin qabu. Leenjii hundi guutuu naa kenneera of tuulummaa ofii kootiin harka kan koo maashinii keessa galchee ofitti kutee waan jedhudha beektaa waraqatichi. Hayyee. Achi bakka dhumarra namichi kun akka inni tonkoliinatti yaadaaru bareedan socho'uun eegale beektaa anis dhokadhee bakka utuu jarri nan arginan waajjira poolisii fadeema bakka sabaan afaan hin beekneef bakka waan guyyaa tokkotti dhumuuf attan guyyaa 4-5 deebi'a beektaa sababa afaan hin beeku nama na gargaaru hin qabu waajjira poolisii yeroo deemu atoo afaan hin beektu naan jedhu bakka jara wajjirri walii galuu hin danda'u beektaa akka dhiqaa dubartii afaan beektu wayii tokko fudhee gaafa naqu dhimmi kan kee mana murtiitti darbeeraa dhaqee gaafa immoo imbaasii immoo dhaqeeru immoo xabaqaa ofii keenyaa sii dhaabna naan jedhanii abdiin itti godhanii na galchan waraqaa kimennaa keetii fidadhu naan jedhan. Ishee immoo waraqaa kimennaa mas waraqaa kimennaa sana fudhachuuf bakka birrii baay'ee imbaasee dhugaa rabbii nama hin qabu. Wanti dhibu Oromoo namti keenya illee taaksiin birrii kaffalee nageessaa waan jedhan illee bakka garanatti baatu beektaa. Waan akka miidhamni kan koo kunitti jaratti irra buutee hin beekuan bakka haallan keessa ture baay'ee rakkisaadha bara. Achi akka ta'etti waraqaa kimennaa sana baafadhee gaafa inni jaratti geeffadhu sii banna baqaa himatan masii jalqabnaa ukkilina nuu farramta naan jedhan ishii siinii farrama jedhaniin galee nan eegaa inaan banan himata nan eegaa himata naan bananu bakka dhumarraa. Maal akkamitti akkasina gootuun jedhan guyyaa hunda guutuun caqacaqaa sirkiidhaan akka hin deebi'een ani birrii hin qabu beektan irraa fagoodha. Doonni jiru, doon baasin jiru sun. Achi taphaqa bakkeetti naa kennan beektaa fuudhanii mata koo taphaqa bakkeetti gaafa naa kennan taphaqa bakkeetti sun afaan illee nama Arabiffaa Ingiliffa bicha naa beekuudha afaan sana illee hin beeku. Isa yommuu shimboo deemcaa ta'e wajjin immoo wal agganaanyee immoo jarattiin iseetti naa himaanii waan jiru isheen natti himtu immoo jedhaniin ture isheenis takka gaggaafataa turte. Ilaalaa jira dhimma isaa jedhu ilaalaa jira jedhu ammoo na himatas naan bannee bakka amma ji'a afurfitee ji'a shana fayyee galataan jira damoosas narraa dhaabee jira bakka callisee mataa hima gadi ba'uudha bakka ol galee gadi ba'ee ba'uudhuma bakka hankoo waan sirbu maazarii kan kootti illee hin himne mayyonaatti dhokseen tiiktookii kana banadhee tiiktookii kana waan garaa garaa fagadhiisaa jira tiiktookii gosa durii dhiise yoo haati kan koo argite bakka qoosee itti dhaga'ama waan jedhu wayiitiif kan jedhu bakka amma haallan keessa bakka baay'ee rakkisa. Ilmaan Oromoo kana wallahi. Dhagee. Wallahi silaa gaafa silaan naftu beekte jireenya namaa keessatti maybe atis yaaltee ta'uu danda'a hin beekne waanuma silaa farramni isiniin jaan kan afaan waan hin beekneef waan abbummaan fedhee waan takka qalama fidee farramaa gisee isiniin jiru nama keessan nama isinit dhiyaatu san jechi sun maal akka ta'e hubattan malee qalamarra kaa'uun qabdan because namni waan farrame isiniin jiru kuni waan gaarii miti maybe qabeenya hankeefaa isaa dabarseetiin jiraa jechuudha fa'aa isi farramsiisuu danda'ani waan meeqa si farramsiisa ilmi namaa kun amma duuba firrimaa sana akka ati afaan hin beekne waa hunda gootee hin beeku waan akkuma na farramsiisanii jetteellee jala deemattee jirta. Hin farramne man bar firmaa sana hin farramne narka jira firmachi footoo kaafadhee of qabu farramne. Hin farramne firmaa maal nan du'e duuba amma duuba kaasaa maaliifi gumaa maaliif hin kafalle duuba qaalichi. Ma inni akka nama hin qabne dabare beektaa humna kan kubbare akka nama hin qabne akka namni dhufee na ilaalaan jiraanne bakka waan fedhuun qabu deetti beektaa bakka callisee sababan jiruu fi humna kan kubbare akka Oromoo keessa amma communitiin Oromoo hin jirtu warra dhimma waan kanarratti hordofuun jiran natti eenyufaadha naatu dubbisa. Jechuun akkasi gargaaran. Nama tokko wanta beeku nama tokko wanta beeku hin qabu nama tokko. Eenyufaadha guys namni dhimma waan kanarratti hirmaatu eenyufaadha Dubaay keessatti. Bakka haallan keessa Dubaay rakkisaadha. Furmaata tokko argachuu dandeenya. Bakka jeesha nafaa eegalachuufanii mana murtiitti darbee jira himanni xabaqaa nama nama buutuu xabaqaa argadde qal'aalee dabeetta. Nasri Anolee. Baba Nuruddin. Okay.
ሰውዬ ኦኬ ሃዬ ሙባረክቲ himtee jirta Mubaarakitti ni manne bira naan geenye. amma namni hedduun asirraa viidiyoo kan keenye waraabanii namni hedduun ammoo waan nanti haasofne kana waraabanii warri poost godhu ni jira dhimma kan kee kana gumaa silaa gaawwee akka biyya Duubaay jechuun biyya seeraan deemtu natti fakkaatti amma Suudii keessa yoo ta'e biyya tana keessa yoo ta'e biyya tana keessatti amma waa fedhan si godhan illee namni gumaa keessi nama meeqa Arabni osoo ijaan agarru ableen dirtee ajjeestee jira namni gumaa kabalus hin jiru Suudii keessattis akkasuma garuu Duubaay biyya takkasii natti hin fakkaattu yoo wanta kana dhimma kana jala hordofantee guys qaallichi suni kasasamee waan kana numa kafalaa mitire warri Duubaay Kafala bara. Kafala ni ko beekamaadha bara. bakka ammaati nama si barbaachisa jechuudha miti Bakka nama na barbaachisa kan hin baasin sun akka himatatti naa balulee namuma dhiibbaa jara dirattuu meeqa jarii mata naa bananu bakka tata nama tokko na bebeetta biraa bakka du'aan sirbu maallaqa illee hin qabu achi deemee gana eenyu gochuudhaaf bakka allan keessa baay'ee rakkisaadha nyaata bichitee natti kennu bakka callisamee man taa'eera. Ashi nin galcha warri Duubaay jirtaniiti hirmaadhaame waa'ee mucaa kana akkasuma immoo ijoolleen Oromoo warri maashina akkanaa hojjettanii please of eeggadhaa na warri Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Jirtu nagaa keessanii. nagaa jirra alhamdulillah Maal ta'e garuu yaada isaan hubanne waa'ee Dubaay irraa waan tokko nan ibsaa fi maal taate mootii? Maashinii takka kan koona kuteetuun hojii hojjedhu mana nyaataa maashinii foon daakutu. Eessa hojjettaati? Dubaayin jira aalayin iddoodha. gaafattee maal callistaree dubbadhu haloo guys galcha keettani nama beektan seeti baran warra osoo useet makoomanti jedhatti osoo hin ta'in ijoollee Duubaay keessatti waan akkanarratti hirmaatan ijoollee Oromoodhaaf sagalee taatu warroota dhimma akkanarratti hojjetan fa'aa yoo ta'e malee ustaaniif nama koomanti jala barreessa qofa galchi hin jeena nama beektanii moo akkam hin beekaa okay hayyee taate neetworkii si buuse anaa miti atis dubbataan jirtu Neetworkii kun adda akka dhala maaltu jira beektaa maake biyya kanatti? Jira. Gaafi jechuudha. Sagaleen kenna gaamu. Galee neetworkii kee sirreeffadhu please amma jiru sagaleen koo. amma ni jira yee dubbachuu dandeessa Nama fiqaadatti baafatee laayisansiitti qabu jira fakkeenya Oromoo keessaan beeku garuu lammiin biraa jiru. Egalee gaafatti calluma itti hidhatte amma kissii bantee ati mataa kan keetiin ituma birrii qabaatte hidhatte kissii bantee kissiin akkam beektaa akka nama viizaa xalabatuuti yookaan muwaafaqaan isaa dhufuu danda'a yookaan dhiisuu danda'a. Warri immoo eeyyama isaatti qabanuu kan jaraa rejektii ta'uu hin danda'u. Warra eeyyama isaatti qaban jarri diraama biyya kana haga 5,010 fudhachuu danda'u akkaataa itti walii galteeti. Akkaataa kaffaltii sanaatiinis kan jarri walii mallateessanu jiru fakkeenyaaf yoon 100 sii fuudhee birrii meeqanaa kennitaa waan jedhu akkaataa itti walii galamu jira. Mucaan kun immoo as keessaa namas hin beeku birriis hin qabu jiraara. Tokkoffaa ati kissiinuma kana kassaftee fudhachuudhaaf nama beekuun dirqama biyya kana keessa. Nama beekuu keessaayyuu nama waan akkasii beeku gargaarsas hin gaafata.
Amma namni birrii tokko hin qabne namni yookaan immoo nama tokko as keessaa hin qabne baay'ee rakkisaadha. Garuu mootummaan waan inni mataaru kana dirqamarraa fuudhaaf birrii. Seeraan hordofnaaniif mucaan kun afaan hin beeku himachuu hin danda'u. Amma wanti barbaachisu yoo taate gargaaranii taphagaa sana nama ta'u yaani nama amanamaa jira. Taphagaa sana bitanii akkasitti karaadhuma salphaadhaan fuudhamuufii danda'a. Tokko furmaanni jiru isa kana. Inni lammaffaan makiinaa ijoolleen jiru imbaasii keessa ijoollee nama afaan Oromoo beekanuu nama danuuf jiru. Jira bira deemtee rakkina kan kee kana sirriitti gadi fageenyaa. Seeritti godhaa gaayis namoota maqaa isaa. Deemee maddeera bara imbaasii siibana naan jedhi kan seeritti gochuu dandeessanaa. Imbaasiin maal ni jedhan? Siibana naan jedhi kan taphagaa bakkeetti kan inni taphagaan bakkeessuun immoo amma kunoo torban sadii ga'e torbee sadii lakkoofisee utuu ergatti darbee jiratti amma tokko himatanaa baluu dandeenya. Taphagaan bakkeen siin jedhaadha barra ilaa tokkoffaa ijoollee nama keenya nama eeyyamatti qabu namni hin beeku hin jiru. Nama eeyyamatti qabu. Gaadha jechuun namni biraa immoo jira. Kana gochuuf immoo birrii si gaafata waluma kana. Sanaan si qabamee jennaan waan guddaa iyyuu argachuu dandeessa. Ani immoo bakka nama beeku nama tokko illee hin qabu bara. Bakka haallan keessa baay'ee rakkisaa anaaf rabbiin qofatu wal beeka. Okay, gumaan kan kee bahuu qaba waan ta'eef jecha dhaggeeffadha ijoolleen Oromoo Duubaay keessa jirtan maaliif jennaani kuni adagaa wayii ta'eeti miti. Waa akkasitti adagaa giseen isiniin jahu wanta gumaan qabneeti miti. Waan gumaan qabu sagalee bikoo hojiitti ta'e abbaan hojii sun immoo itti gaafatamaa waan ta'eef dhiigni keenya bikkuma hundatu gannaqamee hafuun qabu. Warri Duubaay jirtan gurbaa kana bira dhaabbadhaa. Kan waan dandeessanii dhaabbachuu qabdanii warroota maqaa yaamtanillee sheeritti godhaa viidiyoo isaallee sheer godhaa waan dandeenyuun bira dhaabbannee biyyaans kabirallee yoo gulu dadhabne waan kana haa goonu gaayis. Maaki maaltu jira beektaa? Ilaa seerri biyya kanaa yoo maqaa amma inni ka'e mana poolisii dhaqee deemi faayila ban deemi kassas jedhuun. Kanuma jiru wantoonni dawwalee waamees. Naa kennaniiru fitti maan jira amma naa kennameera hunduu mana murtiitti darbeera bara himata bichaa Battee dura waan inni jiru hubattee jirtaani. Mana murtii innumti amma yoo tapha qabne mucaan kun argachuu illee hin danda'u. Maaliif beektaa? Namni waa tokko afaan hin beekne dubbachuu hin beekne waa tokko wanti inni godhu hin jiru. Amma yoo ta'e wanti godhamu guyyaa tokko sagantaadhuma qabanii fi haguma diraama 5,000 wayii coranii fi sana booddee namni jiru as keessa ijoollee namti keenya jechuudha. Anillee namni hin beeku jira. Jirma akka mubaarik kana taane namicha sana dubbachiifne wantoota walii mallatteessa taphakaa sana bitate karaadhuma salphaadhaan fudhachuu danda'a jechuudha. Amma yoo ati illee asirratti ilaa amma mucaan kun akka carraa waa yeroo dheeraa mokkoore yookaan nama meeqaa bilbile seenoo nam tokko baamnaan ijoollee feemasii argachuun baay'ee cimaadha. Yoo argatte illee dhimma kan jaraan godhatan. Deebi'ee asirraa yoo gadi bu'ee carraa biraa argachuu dhiisuu danda'a mucaan kun. Eegalee? Bakka sirriidha. Enggada mana tokkummaa akka ta'etti galeen ture beektaa? Gaafa mana tokkummaa galus tokkummaan akkana gurbaa tokkoon gargaarii bakka naan ishiin gargaara deebi'ee ka'ee gaafa inni fooloo naa deebisuu dideetti naasa'ee zimmina jalaa jedhe tokko bakka fooloo barbaachisaa ol gala beektaa mana namaatti iyyuu bakka namuundi namaaf hin dhimmu. Nama rabbiin sodaatu sila rabbiin namaa kenna guyyaa tokko atumti yookaan keessaa mubaarikitti yoo himuu fi ta'es ijoollee biraattis yoo himuu ta'e nama yoo ofii kan keetis mijates ana akka mataa kootiitti nan gargaara laan. Egalee waan hin danda'u birannaa baddaa deemsicha keessattis yaadaanis haa ta'u birriinis haa ta'u kara lamaniinuu jechuudha. Guyyaa tokko sagantaa wayii godhiifiiti manuma abbaa ta'etti jechuudha. Namni hojii si galchee sunoo eessa jira? Yeroo silkii hundarraan kaaftu daldaalaan koo ergana fiddee. Okay. Hojii nagalchitee ID narraa hojjettee bakka antini na gootee mana ittiin godhan. ID sana jennaan dallaalli kee ittiin gaafatamu ID kaampaanicha sanaan jirta waan. Ittiin gaafatamtu booseen illee xinnoo ishee beektaa erga miidhame boodatti meen ture natti dhiyootee jirti yuutii bakka zimmina jalaa jette. Innaa akkas inshaallah rabbi akka kan keen balleessini nus as keessa jirra waan jirru nama dandeenyu si bira dhaabannaa garuu wanti guddaan sitti mula akka namni tokko shawwan. Maalin shawwada mariyaa? Dhaggeeffadhu laa nama afaan hin beekne nama waa tokko hin dandeessu yoo karaa hammaatiin taphakaa bitachuudhaan ala ta'e dhiigi kan kee lafattaaf naaman. Ani ofii kan koolaa biyya kana keessa jira afaan nan beekaa nan danda'a nama baay'eedhaan wal beekaa akkaawuntii namaarra birrii danuu galchee jechuudha.
namichi sun birrii sana fudhatee as keessaa bahe. Si galee amma ofii kan koote jechuudha namatti barbaadeeti kan hin kassasaaroon. Si galee waa tokko ofii kan koote wanti gochuu danda'u jiru yeroo dhedheeraa biratti deddeebi'e karaa taphaqaatii yoo ta'e malee waa tokko argachuu Kan danda'u. koko salphaadha mootummaan adabatee jira beektaa kaampaanicha adabatee jira mootummaan iyyuula. Mootummaa adabuun anaaf ariifiidha beektaa badiisa akka ta'e eenyu ta'e. Naan immoo nama tokko hin qabu beektaa biraa bakka. Xabaqaa godhachuu qabdaa mire? Ni barbaachisa. Xabaqaa natti maniiru jarris gaafan taayipingii deemee barreessifadhu xabaqaa isa barbaachisa. Ofii keetii dandeessee guutattu sababa afaan hin beekneef xabaqaa barbaaddu yookaan immoo gara Xabaqaadhaaf maallaqa laazima waan gahaa ta'eetiif akkasitti jala sii deeman sii galee miti. Wallahi abshee obboleessa koo rabbumaatu fide. Viidiyoo hojjettee jirtaa? Viidiyoo sagaleedhaan bakka hojjechuun natti kabbade beektaa limdii isaas hin qabu hin sobu beektaa reefan man tiiktookii fayyadamu yoo eegala yuuteer kuma miidhamee booddee sagaleedhaan xinnoo ta'e callisee man gadhiise garuu viidiyoo ta'uu gadhiiseen ture amma sagaleedhaan. Isaan mala dubbii danda'e ajandaa jechuun viidiyoo waraabdee bakka waa hunda waan rakkoo sitirra gahee sababa afaan beekuu dhabuu kan kee waa hunda osoo itti himte hundinuu duraa isaa dhufte ammas jala jechuun wallaahi dhugaa sitti hima. Gaafa namni tokko wanti nama sanii hedduu haasawame sheeruu hin eeggatan jechuun ni dhufan isaanuu si galee. Namni kaanis walii baasanis gargaaruu danda'an dhuga walii himnanti nama miidiyaa kanarra ture waan ta'eef. So ati amma viidiyoo hojjedhu viidiyoo tokko hojjedhu yoo kaasiin merkamatee immoo tokko hojjeteera garuu amma sagaleedhaan tokko hojjeteeraanii kaan immoo dimmee looga gadhiiseera viidiyoo eenyuudhumaan. Mooti adeemsa jirta. Aalaayiniin jira. Bakka furmaan hin dhabamu amma maallaqaatu barbaachisa jechuudha. Maallaqas barbaachisa. Maallaqa malee silaafuu osoo hin danda'amu si galee. Biyya kamittuu gizee nama siif dhaabbatu wanti guutu nama saniif laazima waa kannuu qabdaaf si galee. Nama keenya akkamiin taa'ee illee biyya lammii ishee argachuu dhiisuu nan danda'a bakka. Bakka ganamaa gala ba'uudha sammuu kan kooli noormaaliin hin jiru barbeettaa. Manni yaalallee deddeebiiti ji'a yaalamii amma waggaa tokkotti ji'aanii mana miira fagaachuun qabdu kaanseerii ta'uu danda'a naan jedhanii turan. Yaala sana fa'aa dhaabamee jira narraa beektaa. Amma maal ta'e beektaa? Ilaa namni kan keenya guyyaa tokko yookaan lama duwwaas bira dhaabata. Amma mucaan fagoodhatu qaamumaan naqu namni yookiin miidiyaa kanarlee dhufee hin gargaaraa dhumneessi akkana taana jechumaan niisa. Dhimma nama danuuta akkanatti lafatti hafa beektee. Mucaan kun immoo miidhaa tokkoffaa haqi isaa badee jira. Lammaffaa har'a nama afaan waa tokko beekee haquma isaa sana afaanumaan himachuuf iyyuu jechuudha. Amma nu argeef iyyuu afaan isaa beennaaf jalaa dhagaarra malee iddoo biraa deemee dubbatu miti. Amma danda'amaa ta'e amma rabbi si mijeesse wayii atumtu ofii kan keeti biraa baddu innillee viidiyoo waraabu viidiyootti waraabdu namni asirra taa'ee dhaggeeffataa kun hundi isaa oduutii sii godha sheerii sii godha. Siigalee guyyaa tokko qaxaroon sii qabame birrii 5,000 jechuun danuu miti. Namni si bira dhaabbattee kana si gargaaraan xabaqaa sana bitattee karaa sanaan itti adeemetta. Karaa furmaataati inni kun. Bakka akkas goona achirraan immoo galgala gizee laayivii seenu ijoolleen duubaa illee waan jiraniif gizee sana hundattuu himnashi. Irratti yaada mari'achiisu yaada uummataa irraa fudhachuun gaariidha. Namni immoo yaada haaraa qabaachuu danda'a. Nagalchitaa qaba. Uumaa yaadin ati rabbii qabdaa rabbiitu jira. Ati ilma namaatti osoo hin taane rabbii wallaahi rabbiin dibooyaa rabbiin waan takka gaafa fide waan takka keessa waan takka ni fida. Maani beektaa himaki bakka erga mooteen booda mootuun immoo gar tokkotti bahee moo'arii fi dhabeetta bakka callisee akkuma nama qabamee jiru tun taa'aa jira bakka amma beektaa. Amma humna kootii deemee waan humna kootii olii dadhabee taa'an jira bakka sababa nama hin qabneef afaanis hin beekne. Naamani rabbiitu jira. Ijoolleen jiran ijoollee keessatti. Ati wallahi wabillahi rabbii qabaddu. Mee anaatu sin jaate har'a nama dhabdeemi. Yaa obboleessa koo kaleessa harki kee lama ture har'a harki kee tokko ture rabbiin jechuun waa malee fi miti. Mee anumaatu sin jeetiti rabbii ana namni tokko si bira jiraachuu haa baatu maallaqa sin qabdu nama siif dhaabbatus dhabdee jirta.
نعم أن ربي سيف دابته سيقالي ربي نرى maybe دبيتنا لقي سرع لقين جرا سببا سيف تودن دا maybe نموت براتي اللي ولدت لقيه ما بودك زي جولي دفتي هون تيجاني تو إتي إرجيتن مبارك اللي دبي وانجروف akka si gargaaru itti hima jechuudha. Asuma uummata irratti booda gisee laayibiisaa fi dhaqee jechuudha. Yoon raanfadhenne warri koomantii na yaadachiisaa shi mucaa maal beeknaan gumaan isaa maallee gumaan isaa araba harkaaf jechuudha qaba. Araba jechuun hin beeytanii araba jechuun hin beeytan. Isin galee gaayis nama waan takka yoo namni du'eellee namaan nahuu hin qabne isaan jechuudha. Manna ciisaa sun cufamee jira amma namichi. Cufamne boommanni banameera duraan cufamee ture cufanii turan guyyaa shawweetii fi amma banamee hojjetaa jira man. Inni beektaa duraan saatii sana keessa bakka nannaa ture beektaa nama qaba faana ta'e eeggan akka nama dhabee booddee bakka na baree akkuma gataa tarii na gateera beektaa miindalee. Abshir rabbisi biree raatu waa tokko na sabini. Akkana godhaa dhaggeeffadhaa warri koomantii maal gootanii beektanii. Ati na dhaggeeffadhu waan ati gootuun sii maa dhaggeeffadhu obboleessa koo. Mana mubaarak yoo naannam akka tasallee seenuu baadhee galgala. Mana mubaarak dhaqii koomantii akkuma amma barreessiteetti wallahi ani amma sin argine ture ijoollee koomantiitu ati rabbii jecha nagalchi jettee gizee lama arge gizeen si galcha jiru si dhabee uummata koomantiitu akka jiru sagalee sii ta'e mucaa kana galchimee maal rakkateeti galchimee jaanii nauma akkam fagaatu nauma kudhantu dhaqee mana mubaarakitti mucaa kana galchi jaan koomantiin guutuun akkas jaanii barreessanii sistema saniin sagalee waliif ta'aa jira uummanni jechuudha. Akkasii waliif ta'ati nama kana galchaa gaayis. Haa wanti jiru rabbi qabdaa. Ni dhaga'ama dhageessu waan inni jechu jiru. Neetwoorkii isaa qabe neetwoorkii isaati dubbadhu. Maa keessa bira shabaqaan? Qoy baabaan dhufee jira na fakkaata. Neetwoorkiin isa qabee. Nagaamu. Yoo hojjedhuuf maakii. Dhagaamaa jirta sawaa tokko dhageenye barmaanii lataan. Haadir. Na hojjedhashi. Amma dhagaamaa? Amma dhagaan jira laa. Baaba Nuraddiin.